qola saamunaa ilkaanii irratti mallattoo kana agartanii beektuu laata? Yeroo saamunaa ilkaanii fayyadamtan saamunaa ilkaanii keessanirra qola isaarra jechuudha mallattoon bifa rogarfee qabu kan halluu garaagaraa qabu ni jira yoo hubattanii ilaaltanii ta'e. Isheen kun maalimti kan jedhu ilaalla. Nama ta'etu saamunaa ilkaanii isaa mallattoo rogarfee halluu gurraacha qabu kana fayyadamnaan ilkaan kuna jalaa miidhee jedhee haasaa mee saamunaa ilkaanii keessanirra mallattoo akkasii kana ilaala. Isaan kunis maal ibsu kan jedhu haa ilaallu. Mallattoon rogarfee qola saamunaa ilkaanii irratti argaman maal agarsiisu kan jedhu. Yeroo hedduuf kan jedhamaa ture intarneetii irratti sooshaal miidiyaa adda addaatti kan jedhamu gosa saamunaa ilkaanii mallattoo diimaa fi gurraachaa kan qabu hin fayyadaminaa kan jedhu jira. Mallattoo bifa rogarfee saamunaa ilkaanii irra jiru kan bifa gurraachaa fi diimaa qabu hin fayyadaminaa jedhu miidhaa ilkaanii irratti fida kan jedhu kaasanii jechuudha. Isa magariisaa fi cuquliisaa filadhaa isaan kun immoo ilkaaniif gaariidha. Inni magariisa ta'e wantichi uumamaan wantoota jiran irraa kan tolfamedha yookaan naachuraal kan ta'e irraa kan jedhu agarsiisa. Inni diimaan immoo uumamaan wantoota jiranii fi dabalataan immoo keemikaala wal makuun kan qophaa'edha. Kana jechuun magariisni naachuraal waan ta'e qofarraa qophaa'e, inni diimaan immoo naachuraal waan ta'e dabalataan keemikaala qaba, inni cuquliisni immoo naachuraal waan ta'ee fi dabalataan qorichoota adda addaa of keessaa qaba, inni gurraachi immoo guutumaa guutuutti keemikaala qofarraa kan qophaa'edha jedhu. Kanaaf dhagaan isaan gurraachii fi diimaan keemikaalaa fi wantoota akkasii wantoota ilkaan miidhaan qabu jedhanii himu. Inni magariisni inni cuquliisni immoo gaariidha jedhanii himaa turan. Haa ta'u malee wanti kun sirrii miti. Halluun mallattoo rogarfee kun kan ilkaan saamunaa ilkaanii irratti argamtu kun gonkumaa waa'ee qabiyyee sana waan himu hin qabu. Jettee mana malee sooshaal miidiyaa irraa nama ta'etu uumee asee malee dhugaan jiru kana miti jechuudha. Dhugaan jiru halluu yookaan mallattoo fayyadamuun qabiyyee saamunaa ilkaanii isaanii maamila isaanii jalaa dhaabbanni dhoksuuf yaalu hin jiru. Dhaabbanni saamunaa ilkaanii oomishan hundi akka jedhanitti kun gonkumaa qabiyyee saamunaa sanaa wajjin waliin argu jedhanii himu jechuudha. Mallattoo kana fayyadamnee maamila keenya jalaa infoormeeshinii dhoksinu tokkollee hin qabnudha. Mallattoon sun kan jedhamu kan osoo hin taane deemsa oomisha saamunaa sanaa keessatti gahee taphata. Akka jedhamu kana mallattoon kun qabiyyee keemikaala sanaa agarsiisa osoo hin taane qabiyyee saamunaa sanaa faayidaan isaa oomisha keessattidha. Yeroo kana qopheessan warshaan sun akka inni itti salphaatti wanta kana oomishuuf isa gargaara. Akkamitti yoo jenne faayidaa inni ibsu yeroo wantichi oomishamu yeroo pilaastikiin saamunaa ilkaanii baatu kun oomishamu maashiniin pilaastika sana muru yeroo bakka mallattoon kun jirtu geessu mallattoo sana jala wanta jiru dubbisuun yookaan ayi sensariin akka bakka itti muruun ga'ee itti hima. Kanaaf yeroo bakki sun geessu maashiniin ditekti godheetu pilaastikii saamunaa baattu sana mura malee waa'ee qabiyyee saamunaa sanaa halluun agarsiisu hin jiru jechuudha. Kanaafuu halluun wanta kanaa qabiyyee saamunaa sanaa waliin walitti dhufeenya yookaan hariiroo tokkollee hin qabu. Gosumti saamunaa tokko fakkeenyaaf koolgeetii isaa ta'uu gara biraa halluu adda addaa qabaachuu danda'a. Kanaaf qabiyyee sana agarsiisu kana ilaaluun hin barbaachisu jechuudha. Kun yeroo wanta kana oomishan maashiniin pilaastikaa kana mummuru akka inni muru itti agarsiisa kan ditekti godhee malee qabiyyee sanaan agarsiisu galatoomaa